Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya hordoftoota maatii siifsiin channel YouTube nagaan ko bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha viidiyoo ajaa'ibaa deeggara paartii kamis ta'e viidiyoon kun isin darbuu hin qabu. Asawwan kun jechuudha hanga dhumaatti obsaan dhaggeeffadhaa. Deeggara piippis ta'e kaafaas ta'e abaawwas ta'e maalis ta'e shantama jinijaankaa jinnis ta'e Video kun garuu dirqama isin barbaachisa hanga dhumaatti obsaan dhaggeeffadhaan isiniif oduu dhufee jechuudha. Isiniif sheerii gochuu dhufee adaraa keessan adaraan sanitti ammasii hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa waan hin jedheef hin qaba. Iccitii opiidiyoo tokkodhaan akka kanatti lafa to'aa godhe qopheedhaan irra deeme osoo caamaa baafate. Opiidiyoon amma lafa lixxu dhabdee dachii ol fudhachuun didee samiin gadi fudhachuun didee lafa lixxu dhabdee olii gadi iyyaa jirtu barbaadaa jirti jechuudha. Taayee dandaallee isa halkanii guyyaa afaa shanii jechaa oolu. Amma eessa akka lixu wallaalee jiraachuudha uffata keessatti isa maraatan. Isa qullaa maraatan osoo hin ta'in isa uffata keessatti maraatan beektu miti akka kana ta'ee maraachaa jiraachuudha illee. Inna akkasuma Lammaa magarsaa maal keessa akka jiru tiim Lammaa warra duraanii jechuudha. Tiim Lammaa jedhamanii yeroo bara jijjiiramaa sana waamamaa turan maalirra akka jiran Xaayibaa Sanfaa maalirra akka jirtu Xaayibaa Asan Lammaa magarsaa maal akka quunname eessa akka jiru innillee tokkoon dhugaasaallee lafa sinii naqee jiraachuu obsaan dhaggeeffadhaa hanga xumuraatti viidiyoo kana hanga xumuraatti obsaan dhaggeeffadhaan siniin jedha. Akkasuma yeroo qondaala mootummaa yeroo aangoo qabu sanatti haasawwan Dr.milkessa midhagaa OMN irratti godhee interviyuu guyyoo waariyoodhaanii gaaffiif deebii taasiseeni gaaffii babbadaa guyyoo waariyoo sulayyuu beektu. Irra deemeenis akka kanattiin gaaffii magaraa kootii guyyoo waariyoo baay'ee baay'een jaalladhan akka kiyyatti hundi gaazexeessitoota Oromoo hunda isaanii baay'een jaalladha keessattuu guyyoo waariyoo immoo sodaa tokko malee akka kanattiin sirra deema waa magaraa keetii qabu baasee dubbataa jechuudha. Guyyoo waariyoo gaazexeessaan guyyoo waariyoo lubbuu furiidhaasumaan nu jiraatuun ittiin jechuu barbaada. Waa magaraa koo keessatti osoo achi jiraadheetii ana akkasittiin gaafachuu barbaada. Isuma jedhu akka kiyyatti kan keessan illee hin beeku. Isuma garaa kootii baasee naa gaafata. Na qabbaneessi ta'e qabbaneeffadhu. Inni jechuudha innis hin hambifanne gaaffiisa inni sunis inni deebisee fiqa. Baay'ee tokko natti tola naanii na gammachiiseeras na gaddisiiseeras dhugaa dubbachuudhaaf lamaan isaati. Innaa isinillee dhaggeeffachuu qabdu hanga xumuraatti isiniin jedha. Akkasuma yeroo aangoo irra ture sana interviyuu ABO fi OMN illee baay'ee qeeqaa ture. Isa sanaaf illee dhiifama gaafatee jira. Inni kun baay'ee kan namatti toludha. Isa kanallee guddaa galatoomii ittiin jechuu feenaa ittiin jedhu fedha. Nah kalatti mananga video kanattiin gama video kanattiin isin ceesisaa obsaan dhaggeeffadhaan isin abeera. Jawaari nurraayidha yoo ta'u baate asaaminoo ciggee isin irratti ta'a jawaar jedhame ni neef jechuudha. Ani erga yeroo ni dhame keessaa baheera of course garuu wannichi raawwatee fiirachuudha. Kanaafuu Jawaar Mahammad gaafii adeepaan dhiyeessiteetiin Tiim Lammaan jechuudha. Tiim Lammaan wal qabatti ATM addisuu taayee milkeessa. ATM dura wanta ka'uu qabu baay'ee jira. Gaafii uummata Oromoo deebisuuf jecha opiidoo durs xireeffataa jibbaa turreetti seennee jijjiiruudhaaf gallee gaafa kaan dubbiin gara jallataa gaafa deemu karaarra nus jallataa deemnee maqaan kun abbaa ta'e nuu kenne an abbaa nuu kenne hin beeku garuu maqaan kun ATM kun yeroo tokko na kofalsiisaa ture
haa ta'uuti ammoo wanna nuyi dabagoon irraa ka'ee namni nuu kenne. Gara gaafiti yaa hattaantu yooyu dabru barsiisa yuunivarsiitii turte yuunivarsiitii irraa yaamamee aangoon sii kenname achuma PP dabalamti. Yaamicha akkamitti sii godhe gabaabsi nutti ibsi. Akkamitti gara PP seenuu dandeetti? Garee muraasa taanee gaafa Lammaa Magarsaan dura taa'aa OPDO ta'u wanni isaanirraa mul'atu wanna gaarii waan ta'eef meejara kanatti siinee haa gargaarru keessatti jijjiirama fiduu dandeenya yoo ta'e haa seennu OPDO jibbinu kana keessa haa seennu innee mari'annee garsan deemnee utuma ala teenyetu deeggarru guyyaa tokko obbo Lammaan nu yaamee dhaaba seenaa keessatti nu gargaara. Wanni OPDO kun hin beekamu gaafa kaannullee nama 2-3 irra jirru kana fixee TPLFin yoo nama qaama duriitti deebise OPDO'n kun faanuma deema waan ta'eef humni haaraa seenaa nuun jedhee affeerraa nuu godhee akkasiin seenne gaafa seennu gaafii Oromoo koosii Oromoo dantaa dhimma Oromoo qabannee seenne malee aangoo fi barcuma faayidaa barbaacha hin seenne. So kan itti seenneef gaafii dugdee irra nuuf jira. Gaafii Oromoo qabannee instituushinii sana fayyadamnee erga isaan TPLF walloluudhaaf fedha qabaatanii gaafii Oromoo deebisuu danda'u inneetu amannee garsan itti seennee jechuudha. So paartichis akkaatuma sanaan haaromsa gadi fagoo jedhee itti seenee haaromsa jechuun gaafii Oromoo deebisuuf waadaa galuu jechuudha. Riifoormii jedhamee kan itti seename riifoormii guddichi tokko gaafii uummataa deebisuudhumadha. Riifoormiin hiikoo biraa aangoo maal jechuu miti gaafii jajjabaa Oromoon kaasaa ture saboonni kaanillee kaasaa turan fakkeenyaaf gaafii Finfinnee daangaa ishii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu sirna dimokiraasii dhugaa fiduu mirga dhala namaa biyya san keessatti akka bineensaatti ta'aa ture san fooyyessuu ceesisuu dhaaba even walitti fiduu alaabaa Oromoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromootti ceesisuu seenessa biyyaa ka Oromoo haammatu parsantii 50-60 waa'ee Oromoo ka ta'e seenaa Oromoo ka biyyaa gochuu goota Oromoo ka biyyaa gochuu wanna bal'aa tokkummaa Oromoo daran cimsuu waliigaltee Oromoo fi paartilee keessa fiduu gara tokkotti geessuu walitti deemuu gaaddisa hooggansa Oromoolee ka jedhu wanni dhufee jalqabii gaarii irra ture garuu yeroodhaan kana hunda qabanneetu irra waliigallee riifoormii jechuun kanaaf deebii kennuu ture kan irra waliigallee kuni dhaqee ayya kanaaf seenta kanaaf walitti dhuftan waan hedduu ganga kan deebisuuf karoorfattanii dhuftan sun keessa tokkollee waan deebiftan qabdu yoo hin deebisin maaliif hin deebisin? Hin deebifne takkaawu sababni hin deebifneef fakkeenyaaf yaa'ii dhaabbattummaa magaala Jimmaatti gaggeessin irratti waan kan deebisuuf maqaa tolfachuu qabnannee OPDO irraa ODP jijjiiramne. Gaafa jijjiiramnu uummanni nu deeggaree waan kana hunda isinii sirreessina ka miidhamellee ka qabsoo keessa miidhamellee ka rasaasni dhagna keessa jiru ka harkichi ta'e ijji jaame warri faca'e hunda akkana jira jarallee ni deebisnee dhaabna jennee waan kanarra Jimma waliigallee dhufnee gaafa dalagaa seennu waggaa takkatuun ta'iin ajandaan bira dhufe. Wanni waadaan kun hundi haa gatamuu ajandaan biraa duqqifama. Ajandaa ida'amuu fi ajandaa paartii waliin makuu waliin baqsuu jedhamutu out of the blue bakka ta'ee kan hin beekne kan quba hin qabne wanni kun dhufee jechuudha. So deebisuu hin dandeenye sanarraa kan ka'ee ideological shift ta'ee jechuudha from ethno nationalism to ethno nationalism achi ce'ame gaafii sabaarraa baqatameetu maqaa biyyaa waan jedhamu ethno nationalismii kun dhufee jechuudha. Waan uummataa waa'ee siyaasa sabaa siyaasa maalii kaasuun maal siin jedhanii boo'icha siin jedhan waa'ee Itoophiyaa qaaquun mo'icha siin jedhan wanni jechuun gaafii sabaa dhimma sabaa paartii sabarratti hundaa'e wanna dhimmoota sabaa ka jedhamu kanarraa baqatameetu gara ajandaa biraa ajandaa faallaaceem kanaaf deebisuu hin dandeenye. Ayyee Oromoo keessa namni aangoon itti kennamtee Abiy Ahmad Ali muummichi ministeera Itoophiyaa kan tana is from nowhere namni beeku hin jiru namni quba qabu hin jiru namni aangoo itti kennan tiim Lammaa sun keessa ati tokko turte
tiim lamma warreedhan keessa mataan isa nami sadii si xaayibaa lamma dabartanii injirtanii jechuudha. Tiim lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waal isa uummati nagar maalti san mudate. Tiim lammaa ka inni diigame gaafa lammaan aangoorraa kudeetaadhaan bu'e. Fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaarra gaggeeffame. Kana namni sirriin gadi qabee hin beeku. Silaa akkaataa seeraa fi heeraati wanni kun Lammaa Magarsaa caffee Oromiyaa dhiyaatee iyyata galfatee iyyanni isaa ragga'uu qaba ture. Akkaan. Ragga'uu qaba ture caffeedhaan. Sababa fedhaa dhiyaatu paartiin aangoorraa ari'atu waan fedhe kaasamu garuu caffee dhiyaatee iyyata galfatee caffee amansiifatee raggaasifachuu qaba ture Lammaa Magarsaa. Iyyatan galfanne wanni raggeessi hin jiru. Lammaan utuun beekiin ganama isaa paarlamaa waamamee tu caffeerraa aangoo tu waan raggaasifatiin ministeera abbaa ta'e waan ta'ee dhageenya reediyoodhaan. Eenyu nama ajaji kan dabarse ajaji kun eenyirra dab directly kudeetaa deemsifamee fonqolchi mootummaa Lammaa Magarsaa irra godheenyu. Fonqolchi ka inni godhame koreen giddu galeessaa hin beeku waan kana. Diteelii isaa koree hojiraawwachiistuun beekuu danda'a. Dhugaa rabbiin siin jedha. Nama hedduu gaafadhe gaafsan galgala. Wanni ta'aa jiru eenyu maaltu ta'aa jira? Nu irratti mari'achuu qabna. Lammaa yoo rakkina qabaate gamaggamnee buusuu qabna akka koree giddu galeessaatti jennee nama hedduu gaafadhe namni sii deebisu hin jiru. So egaa waan ta'e keessa isaa hin beeku at least procedurally Lammaan caffee iyyata galfatee iyyanni isaa approved ta'uu qaba ture tu aangoorraan ka'in. Sanallee gaafadhee ani bar koree giddu galeessaarra guyyaa biraa gaafa wal geenyu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin gaafadhe wanni kun heera naannoo cabe adeemsi maaliif adeemsi heeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhu naa deebisan muummichi ministeeraa. Taatishi Lammaa Magarsaa fonqolchatti irra deem isan gareessa cufayyuu achi taansanii san rukutu jalqaban Lammaa waan irra dhaqqab nami adara uummatitti kennate ka uummati nu ceesis jedheen qabsoo uummata Oromoo bakka darbatee ufillee darbatamee callisee afaan qabatee taa'e man dubbatina ma uummatatti nimina waan isan godhan. VOA irra taaseera gaafii uummataatu nurra jira ani ammarraa kaasee dafee tuunaan galiini kootiin jijjiirradhu kootii uummata Oromoon uffadhee jira ammatti kootii kana ofirraa baasee kootii Itoophiyummaan uffadhu jedhee viidiyoo VOA irra haaseera. Haa ta'uutii gaa itti aansee maaltu ta'uu qabaa waan jiru saffisaan wanni baay'een deemee ni mari'anna ni furraa ODP hin diigamu ni mari'anna akkaataatti pilaatfoormiin dhimma Oromoo irratti mari'annu ni jiraata. Maal waan jedhuun utuma wanni kun deemuu dubbiin garan taane deemee jechuudha. Ayyam wagga lamaafiyyuu deemuu jirra naannoo Lammaanuu eegan gorra guffameef wagga tokkoof wacaale jira isaniin cufti eegii piippi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan. Lammaa Magarsaa namoota hedduun man keessatti hidhamee turee jedha namooti kan keeganatti dhumne namooti hedduun lubbuun hin jiru jedha. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qaba. Manuma taa'aa ture. Yeroo quban qaba natti himee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'e amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ayye kaan ammoo siif Lammaa Magarsaa ilaachise gizee hedduu wanni kaasan Lammaa Magarsaa gamma iskoort goomma godhatee itti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabee Lamma qabatee fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan Lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Doktor diraamaa jira. No. Lammaa baay'ee akka diina tokkoffaatti dhagan. Baay'ee amma engadda kana eegdonni Lammaa hidhamaniiru galaanitti sassaabamanii hidhamaniiru. Sababa callisaniituma. Anyways maal siin jechuu fi Lammaa akka diinaatti ilaalu yoo nurratti ka'e nu burkuteessadhanii eegaa turan Lammaanii jechuun baay'ee sodaatu waan ta'eef jechuudha. Wanni isaan amma isaan diraamaadha maaloodha jedhan natti hin fakkaatu. Hammanani walitti dhufeenya Lammaa faana qabutti sitti magaanama. Hammanani beekutti Lammaan isaaniif diina isaan immoo Lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u. Already Lammaa nyaatanii kutanii balleessaniiru. Gari Abiy Ahmed ijaaruu jira kanaaf warri federaalistii hawal dhabe. Lammaan faan dhiibamuu jalqaban hasayyaadaa wal dhabda yoom irra jalqabeeti. Wanni kun yaa'ii Jimmaa booda gara yaa'ii Jimmaa booda ji'a 9 keessatti wanni kun raawwachuu jalqabee jechuudha. Yaa'iin Jimmaa naannoo fulbaana 2012ti. Achirraa kaasee ji'a muraasa ji'a
muraasa keessatti yaanni adda addaa dhufe duulli Oromummaa irratti sabboonummaa Oromoo irratti bahaa mandara keessaa waa'ee Oromoo kana yeroo hunda hin booyinaa boo'icha keessaa bahaa kaffi bilaachuu tacaawatu sadarkaa Itoophiyaatti ol guddadhaa nama ta'a wanni jedhamuu jalqabee wanni kun otuma dafee haga kana fiigee ODP nurkaa diiganneen eegne nuyi. Wanni kun utuma akkasiin deemaa jiru Lammaan gaafa aangoo irraa rukutamu dhaqee wanni adda addaa kun ida'amu PP maal wanni hundi waluma faana daamp nurratti ta'ee jechuudha san booda ol kaanee deemuu dadhabe. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork abaara turte qubqabna. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina gaafi tan deebisnaa gabaabsi. Gaafiin kun sirrii. Gaafa dhugaa dubbachuufan dura opiidiyoon turre. Opiidiyoo seennee kan gaafii Oromoo dhimma Oromoo ajandaa Oromoo qabannee seennee siin jedhe. Achirraa gaafa wayyaanee kuffifnee jennu dhiibbaa uummataatiin wanni nuyi beeknu Oromoon bilisoomeera jennee amannee jechuudha. Oromoon bilisoomeera Dr. Abiyyiin finnee masaraa galchineerra Oromiyaa kan harkaa qabu Lammaa Magarsaati waan feene teenyee akka furachuu dandeenya nama kan faanayyuu jennee waan yeroo sanitti amanneef jecha bilisoomneerra jennee waan amanneef jecha OMN qofa miti waboo qofa miti abaawos kaafaawos namoota dhuunfaa hedduullee irra duuleera san yeroo sanatti akkaataa bilisoomneerra jedhee waan amaneef wanni biraa nu barbaachisu waraanni nu barbaachisu jedhee amane yeroo sana sanaaf jecha waa hedduu hararra dhaabadhee yoo laalu akkaataa gaafii keetiin sun dogoggora an bakka san hin jiru waan dogoggore saniifuu hundaa'u kan mufachiise redee waan an amanuu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaada. Ulfaat Dr. Milkeessa wani dhiifam caalan jirtu erkan kee dhumna dubbi lafa seenna Dr. Milkeessa gaafiif deebii BBC Afaan Oromoo waliin gooteen economic zone lafa Oromiyaa ciranii mootummaa naannoo Amaaraa dabarsuu jiran jettee gaafiif deebii goote jirta. Eegis suni haal jajjaba kee seenu kan kee qaba. Lafa Oromiyaa ka ciramte jira ka PP'n gurguratti. Eegi opidoo irraa ODP jijjiiram achi ammoo PP dhufte lafa Oromiyaa gurguruu jirtu opidiyoon. Humni addaa naannoo Amaaraa lafa hektaara 270 asseenee lafa Oromiyaa keessa qubatee haga har'a waraana qubsiifatee jira. Naannoo Shanoo asii laga Xaafoo raachi dabartee naannoo Shanoo aanaa Qimbibiit magaala Shanoo naannoo sana humni addaa Asaaminoo Tsiggeen fidee qubsiise haga yoonaa hin baane darbeeyyuu lafa sana investimentiif naannoon Amaaraa kennaa jira. Kana soba mitan waanan bulchaa ture waa irra taa'ee nama hundatti mera even haga naannoo Oromiyaa darbee federaalaa Republican Guardii hooggantootatti illee wanni kun rakkoodha. Humna Asaaminoo kana kaasaa asirraa jedhee hin kaafne haga yoonaa lafi sun naannoo Amaaraa qabatee jira. Investimentiif kennaa jiru seeraan ala sirra uummata qubsiisaa jiru. Tokko kana lammaffaan immoo yeroo kophaatu teenya yeroo baay'ee naannoo waajjira dhaabaattis teenyerraa iskaayilaayittis teenyerraa walga'iin walqixxeerratti gaafii adeemfaan gaafatu hunda hojjetu harka gadi kibba laga Xaafoo irratti yoo ta'u baata Asaaminoo Tsiggee isin irratti Jawaar jedhame karaa miijaarinaa shonkoraa maal yeroo beekta sanarra qubsumni haala raawwatee Kanaafuu Jawaar Mahammad gaafi adeepaan dhiyeessiteetiin opiniyoon hiitee jira. Gara nama 13 adeepaarraa dubbata. 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana hojjetanii kaasaniiru. Irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf gaafa nu hoogganaa isaaniirraa kaasee adeepaa faana waliin nu qabanii waan ibsan fakkaata. Adeepaan mataa nurraa rukutee boolli ta'eetu adeepaan jedhe hunda raawwatu keessatti. Jarseeraa alaa diiginaa dhaabaa jedhamee Oromoo naashinaalizimii irratti akka nuyi wanni goonuuf jecha sun qabatamaadhaan waan keessa turean. Gaafa nuyi waan ta'e waa'ee Finfinnee kaaftu Amaaraan mufataa dhiisa. Waan ta'e yoo kaaftu Baardaartu mufataa dhiisa. Akkasiin Baardaar gareen Baardaar mataarra ba'ee ajajachuu eegale. Ayyee kaan madhaabsisu yaaliin gabaabsinaa deebisa. Atiin umni dhabde namsi gargaar dhabde bilxiginna Oromiyaa